إلا الله. هلا كمجيز. لا إله إلا دوبا أماني وري مومي توكو أوربيسا غوري فين يعني ما يسابيني كلامه كما خيل تين غوري جتة غوراتي ديستي فلا فلا gitu تيجي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بزعم ديم تنمني الرادة صلاة أمبارح بانج متشتوري هاي سما يدوب الجيم دفوتا توري فرانا ومتوقع يعمل ريتش خنا كلام هذا زان ديم تيجي زان تزومي قديرو أو زاشا مودو جوا كمسي نيل لاقنا قولا فرانا ومتوقع قام في المتا تقول دوالي دينا قام في المتا في ريتش خنا إرانا عمرو متا كنا شنقطي تناسل ليس ولدت نامي جايت هلو قام في المتا السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم مجلس بقيت تنسكي إذا والمانو بقرب بيتين نجي نكفيا لكن جي بقى متسينا راتوري بقى صلاة أول نونا ما سلام تاي تجران ساقي سمعنا دفع زان جزء لا رجاشة نزاد ديمتى جرتي لاقنا فنانك أبو خربيستا كمتار رامو صافات تدفي تاتي مارك كونغ بداينا دفع تاتي Bagaimana lagi anda kene siapa? Saya mana ada pijera? Baru masih kerja ida kere. Akka korbesaran ala gitu. لكو يوتا كاغالين بيغون جاني قالوا تاتو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله. هلا كمجيز Ya Rabbi, nama damnani kalian ada sunta orang sana. Dijelaskan ni bodoh muka bayi saja itu. Nama damnan kalian ada sunta. Ya Rabbi, teman nama narati, darah nama narati sekepis. Ya Rabbi, nama tu kena narati video soning dufne. Ya Rabbi, berat tak kita tanah sekarang deh nate ya rayain tu. beda mame, hello. Ada apa? Sabu mali. Allahu Akbar. Aku kan ini tuh ya ada gambar cuci. Meda bimi or bayi sih jira me. Higa. Arala zaati illen kutai gitu ada gambar cuci. Tapi or bayi sana bit me. Ufata nabi ti ufata. Lame jajara kayak ulele bakamale darbe. Higa o. Tapi or bayi sana. Nah, sih. Ufata or bayi sana kau lihat. Ada gambar cuci. Itu siapa? Haya. Pagunda kan film tayang na kan di sini kan film tantanan Hei kah ma banyak coba tak? kan film tantanan ani sudah datang kare si luku ramu rejen nade La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Haya, jole sarane kal kisim te tu ba? laki ini nadinan dion tanah buya to konman dage firain ini mila nagam nandi taji anu matu ragu rai. Amma ini mila si kabe korate joda. Duba manuti khorbeza hare ti finamo. Bakti nyanna duba rabbi sudaru. Cuma taji. Ijollen daima ke tana gutu tala kulaku ni. Ati ma jol madab diwanu ha ayate kaltu rabbi sudaru ti. Mila kapsifte ifi kolte. Begitu aku saya musuh aku saya muda gitu jeragu salah kaji. Abo she Musa ana mi she Musa nge. Higa. Nanggal tu. Ya kan pernah tanah juga nak tinggal. La ilaha illa. Duba amma ni warri mumme to ko orbesa gurre finne yani me sabi kalama. Amma war bicacu cera. Bicacu bijini bakti kami nyana. Bakti ba konni dalangal te. Sabo wana jaiba kharawa disti fon bakti kidemta. Funyu batanda kakani me bakanda ke napiqa. Enyu o warati o wana dabal na du la sotara dawa. Bismillah.
bani mema ida timbeetu jabbaadhu Bata bakuriisa seenaa. Seenaa. maali ati iyyi kee kuni baala mukaar caafti maali inni maali iyyi kee kuni Waan iyyisiisu jiru osoo nii fi dhageessanii. Wallahi qeensaa fi nyaara naasutanii. bar makiinaa deemuudha ba iyyi kee Magan Walatu asitti dhaabbata. Mee hooto haqa kiyyaa bisi fide. ida timbeetu Hooqa ta'i. rakkin Gataa hime. Waan iyyisiisu jiru kana waan laafa seetan boo isiniin kuni. mee maali wanni si iyyisiisu kun Boo haadhuma gammachiis eeysaan rabbii wal na buuse takkaa rabbii wal na buuseen beeku. maal taate haadha gammachiisnu tuuni beeyna akka isin intala nagaa taate intalti nagaa ganda kana jirtu isiidha Arra neefkaa gorraateeti baktii nu yaachisuu deemti. Harkasiitiin gorraatee. har ati eessa jirta Ammoo ani keessummaan osoo ni fi heloo tuun jettu tuun osoo wal dubbisnu haa turree bira xiqqoo. badiidha isiin si dura qullamuun badii Eeguma isi badii naa murte waan feete haasaa eeganaa. hayyee mee maali rakkoon Mee rakkoo isaa sifin haasaawa. Haa. Sagaleen kee muka baalaa harcaasan haa jijjiirtaa miti yoo kaydara hin harcaasin ni agartame. Duraan shamarri biyya teenyaatii fi jaartiin teenyalleen duudarra kaayatteeti ilmoo dhiiraa yoo ni finuti jiraannillee qalti. Akka shari'aan jettillee akkas jettee beeknuti. hayyee Magaalaa guddoo keessa jira akkami ijoolleen dhiira dhabamte ta'e duudarra kaayattu boo. Akkuma keettiin gorre'ee jettee gorraatee distii falla falla geetutti dhufe boo. Haya bakti nyaachuu deemna moo har'a nuti idaara faatiin. ati amma kabiraa qala jette jechuu Amma kabiraatiin barbaadattiin Abiraayim Mummee dawwalee ana ammoo waan naan galintu jira sitti haa qaluu silaafuu qaltee arge mucaa duudarra haa kaayattu ka jedhu kun hoo maali aboo shari'aa jaa tuni waan wal gaafachiisu gurbaa Shari'aa- yoo baktuma nyaanna jettan malee shari'aan kaa kanu beeynu qur'aanuma rabbii kanaa fi hadiisuma ergaa rabbiitii salawaatullahi wasalaamu rabbii alayhi sallii buusi ergaa rabbii irratti Allahumma salli ala Muhammad tanumaani salawaatullahi wasalaamu alayhi kana keessa jira moo mee kitaaba kam keessa jira sira amma ta kitaabaa taatu naa mormuu ni dandeeysaan siin jee eeguma gattee isen maantu rabbi naga kiyyaaf si fide walaakin haqa rabbi si haa dubbisu laala ammoo wanni beeytu wamaa ataakum rasuulu fakhuduu jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala wamaa nahaakum anhu fantahuu naafis fasaraa deemgaa fasaariin bada waan ergaan rabbii isinittiin dhufe eebala waan ergaan rabbii irraa isin orgerraa dhoorgamaa jedhe ergaan rabbii yoo kaati himtu kuni qur'aanumaa fi hadiisa keessa jiraate yaa maasha Allah ni qeebalta jechuun abshir anamma ummaa gammachiisa wagguu isiin badiidha jedhu si tasgabbeessuufi malee dubartiin hin qaltu yoo qaltellee mucaa duudarra kaayatteetiin hin qaluu qabdii ka jedhu hin jiru ellaan wal keessa harka qabdanii waan kan dhageeffadhu ka abbaa gammachiisa amma dubbii finnee bara ka jedhu hin jiru warra dhiira ramadaana salaattee ramadaana booda dhiifturra dhiira guyyaa jum'aa qofa salaattee guyyaa kaan dhiifturra dhiira guyyaa argiteetiniin nama salaatu agarte salaattee guyyaa kaan dhiifturra dubartii yeroo hunda salaattu isituyyuu irra caala qalmi keessittu caala jechuudha. Andurumaan shakki uuma jiru jira. Silkiin tun tabalaatii seeyfii qalamaatii silkiin tuni asumaan khayrii qiyaasi buusti asumaan sharriisi oomisha jiifti. Jaartiin tiyya tuni waa bilaash takkaa waan ati hubatti hin goone wahumaa wahii. Kitaabuma dhageette waan birii miti wanni wahii. Laa ilaaha illallah. Abbaa gammachiisa ani si beeka nama hayyutti illee si beeyna. nama argitee qaalii ergaa rabbii godhu ta'utti illee si beeka. Saboo hayyummaa baktinaa dhaayidura dhaluun baktiidha. Hayyee kitaabarraa naa fidi haraama ka jedhu. Bismillah kun kitaabaa wal nama gaafachiisu abbaa torbaatamii torbatti. Nama miliyoona illee haa ta'u kitaaba naa himi siin jedhan kan sirraa fedhu kitaaba. Inumaa laalaata kitaabaa roon qabu. Inumaa tuwaan abbootii teenyarraa wal dhaalachiisaa waa'ee qalmaa dhufne tuni akka wal ardu tahtanaa wasamaa fooqanaa akka akkasiiti ragaan barbaachisu samiin nu ol jira dachiin nu gad jira ragaa akkam barbaachisu sanitti osuma ragaan jiru dhaggeeffadhu seera godhi osuma ragaan jiru waan ragaa nama barbaachifnee jira na dhaggeeffadhu anama karee si hime quraanaa miti yaa rabbi arra wadaajaan godhuu deema quraanaa miti quraana jedhe quraanaa mi eebar labziinuma qaraate yoo ma'anaallee sumaa hime
qur'aanaa fi hadiisa jala ni deemtamoo hin deemtu Nin deema. ni deemtaami hayyee keessaa yoo naa fidde ammarraa haadha mana kiyyaa akka dubartoonni ganda kanaa yoo qalan daa'ima duwida baatan godhaa anis sheeka ganda kanaatti na beeytaami kitaabarraa naa fidyaa Boo sharhii mandar buqqis keessa jiraati tana beekaan nagaa kun bira. haasaya ganda keessaati La ilaha illa afaan arabii tere. Sharhii mandar buqqis keessa jira. buqqis kun mee afaan oromootiin maali abbaa gamma Naa yee afaan arabii lakki lakki afaan oromooti kun laal oromeessime buqqis jechuun maali Waa darbu mee qaba. oromeessi Waa buqqisee darbu qaba. waa buqqisanii darbuudhaami duuba buqqis afaan arabaa keessani jira Aboo buqqisitti qaraane nuti afaan sheekaa keenyarraa. sheekarraa Sharhii qaraatee mandar buqqis keessa jira nuun jaan. Laal. Wanti kana. dhageeyta kuni oduu ganda keessaati kitaaban ta'u oduun ganda keessaa kijiba hanga fedhanillee yoo walirratti tuulan dhugaan ta'u abbaa gammachiisu Yusuf keenyaan abaaremu. dubartii yoo taate kaate argitee akkamitti dubartiin qalti jettu dubartii suuratu nisaa ijeeti maqaa isiitiinuu kitaabni bu'ee jira mee suuratu rijaal tokko naafiti Aboo nuti barboo. suuratuma rijaal tokko naafidime La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barboo nuti tokko la dhagee bada. Isin bar warra tooyidaa jettanii zaban haa dhuftan malee hin turre kitaabni adiin nuti bar warra dhiira kabajaa godhe dhiira oka kaayettan malee higaa'oo dhiira oka kaayettan malee qalmiti dhoorkaadha jennee hanga dhiirti ijoolleen daa'imtilleen yoo oka teeyse malee qalmiti baktiititti diin kana sabachiifne bar. لالي إن الله لا ينظر على أجسامكم وعلى صوركم وينظر على قلوبكم La ilaha illallah. رب كلالو بريدما كيسان اللالو ديرنا كيسان اللالو قلنا كيسان فردنا كيسان بريدما كيسان اللالو كيس لالا كن ديرا كن دبرتين جرو إن أكرمكم عند الله أتقاكم أرجتي أما جماعة حديثا. كيس ربي قرآن ربي إن الله أكبر. أكرمكم عند الله أتقاكم الركب جماعة كيس ربي برتي نما إسا صدات ملء قسمان أرجتيتني بريدمان dhiiraan dubartiin hin jiru ummaan gammachiis shari'at dalayte hadiisaa fi qur'aana ni hayyamamaa oduu ganda keessaati argitee dubartiin hin qaltu ka jedhu oduu ganda keessaatu kanaaf tana qajeelii fudhuun siin jedhe Waa manina dhugaan tanuma Amma dhugaan tanuma eega quraanaa fi hadiisni akkana jedhe hayyeemee tana haaraa dhaabbannu walaakin ammoo sammuma keettu tilmaamaan la shari'aan hayyattu fakkeenyaaf nuti dhiirummaa kabajaa godhuuf akka dhiirti kun ni kabajamtu dhiira duyda horsiifne isin dhiira duydarraa gabbuuse akkaataa jaattee keessan gochi booda jiraatan dhiiraaf dhalaan walqixa yaanii hancafa ijatti isin tumu ta'ani. gaafii si gaafadha La ilaha mee illallah. gaafii si gaafadha abbaa gammachiisa nabiyyoota eenyutu dahe eenyutu dhale nabiyyoota Dubartoota. dubartoota haaya profeesara paayileetii warra addunyaa kana amma hoogganaa jiru eenyutu dhale Dubartoota. dubartoota dhale tole haadhateen naami obboleettiteen naami ilmooteen naami Haadha ta'inaas. haadhateen naami Dhiira kabajuu. haadhateen bar dura du'uu qabna kanaafuu waan shari'aan haqa goote haquma goone waan shari'aan irraa dhoorgite irrumaa dhoorgina malee aadaa bakka qabatan hin qabne bursusa manaama Aboo karaa gubbar karaa Haaji Yuusuf keenya deemee itti laffe'ee itti solloqee itti du'e amma karaan isaan irratti du'an san karaa jannatarraa karaa azaabaa nama geessu jechuudha. akkas hin jenneen amma nuti kasanii isaanii fi rabbitti walitti nuti hin beenu nuti tabee nuti har'a irra jirru haraamii miti hudiyyaan biraa kaati qaltus hin jiru akki shari'aan jettu akkana kitahayyemee hadiisuma du'aa tokko hadiisa mawdu'a tokkochumamee dubartiin qaluun hin jirtu ka jedhu fidimee aadaa gandaa malee fidi ka abbaa gammachis laannuun guyyaan iida guyyaa iidaatiin sharhii mandar buqis sifinnaan sharhii mandar buqis jechuun maanu oduu ganda keessaa jechuudha ganda diddiigu jechuudha jettanii afaan wallaajiftanii amma ki goonu amma waliif galla an nama wadaa jeti haraan irraan balleessinaati wadaajaan qur'aanaaf hadiisa qur'aanaa fi hadiisaatiitu je'ega jettanii ni fudhadha akkaan itti fudhadhuun qaba fayyaa naa ta'e akkana la akkaan itti fudhadhuun qaba akkamitti naan jee
eeguma hayyama qiyyaan ala qaluun san dogongora ta'e dogongora ni balleessi naaf ittiin gootana keessa jirti haati gammachiisisee anta kaa naaf jaartiin kee wal afaan deebineen beekuu jaalatetu ni booroyti higaoo silaa'uu isin waan kabajuun dhiiftu wahuma dhageesse isinumaa waatti hasaase qilleensa kanarraani dubbiin naa galte dubbii manna seente manna diigu yaatanii quraanaa fi hadiisaa manna seene fudhadhe wanni irra walii galu la ammaan jala sararree waliimna karaa ummata keenya kan amma dura irra dhume ummata keenya kan dhume san warra azaabaa jechuu baannaan akkaataa hojii isaanii rabbumaa guyyaa san wal gaafatanii jannaan nuti asumarraa eegalna rakkoon qabu akkana laal nuti azaaba harkaan qabnu jannatas harkaan qabnu ebal warra jannataati jennellee qulqulleessuu hin dandeenyu ebal warra azaabaatiillee jennee qulqulleessuu hin dandeenyu namni waan inni irratti du'etu laalama kanaaf nuti amma kawaayee warra dabree dhiifne har'an tana kama har'aa kana sababa gammachiis osoo argitee aadama gandaatiin kadeeman taate ergaa rabbii salawaatullahi wasalaamu rabbii alayhi makkuma keessa taa'een jiraatu bar makkama jiraata wanni inni makkarraa baheef wanni ergiteetiin godaansa isaa fide maali aadaa fokkattuu tana dhiisa hadiisaa fi quraana jala deema ijoollee durbaa jirtuun awwaalina bar aadaa jahiliyyaatu si keessa jira bee bakka tana qabadha saboo karaa abbootii keenyaati jenneeti karaa abbootii keenyaa hallayyaa haala qofaa gammachisa akkana bagara bisifide amma qaama qalbii takkananii anumaa arra diigame jeetiin mee akkan siin jedhu dubbii afaanis si qaba mee galgala irraa na bira koottu darsi galgala irraa na bira koottu mee darsi warri ganda keessaa hedduutu dhufee waa baratu jira saasii Tigraay bar fiilaan deemnee daawaa goone waa'ee salaataatii waa'ee qalmaa tana takkaan dhageenye nuti akkam si fakkaate da'aa waan isin akkanumatti yaatan suni laal wad'u ilaa sabiili rabbika bilhikma hikmaa salaataanii qabnaa bartaan nu qalmaa tana haaree nu dhufe malee beekumsaan da'awaan beekumsaani malee akkanumatti miti al ilmu qabla al qawli wal amali akkasitti darsii baqa walii galla amma galgala irraa dhuftee darsii na bira gootee nama da'awaaf qabnu nullee ollaadhaa walirraa gaafatamna alaala yoo beekumsa dhaban huma xiqqoo akkana kanattu nama diiga baraan duruun haadha manaa kuma akkanattu nama diiga kun beekumsa dhabu wallaala ta'uudha shari'aa warra wahaabiin deemtuun jechuudhaani kanaaf Toohidaa kanaatiitu haadha manaa na yerta kana godhee duruun shakkii meeqa fayyadamu akkana sumaa duruun shakkii warri toohidaa hogguu jedhan qur'aanumaa fi hadiisa himan malee wanni isaan himan hin jiru bara wanti toohida jechuun bara toohida jechuun tokko beekna bara toohida jechuun bara afaan oromootiin rabbi tokko jechuun maanaa biraan qabu bara waan biraatii miti laal rabbi tokko jechuun malee waan biriitii miti kanaaf abbaa gammachiisa insha Allahu taala warra argitee fedhii isaanii guuttatuuf olii gacceehutu hawaasa keennan diina waliin nu godhe malee nuti amma ati gammachiis qaltee ma nyaataara nama tokko akkas kaati gammachiis qalte ana si dura nyaata shari'aa argitee dhokatte karaa booteeyyuu intala rabbi urmii adeeressu sima qabaa iyyuu haadha mana jiraadhu sima qabaa iyyuu haadha mana umrii rabbi jaareere akkana la amma haaji muumeellee ni dhufa Haji Yusuf illee ni dhufa irraa keessummaa tana rabshaa tanallee nu dhagahin akkana anaafis jidduu nyambaruu waan dhagaa jalaa waliin kun mee hamtuu da'awaa godha ani ilaala wanni maasi amaneefu takka ollaa kiyya teessee ana kanaas kaniin ani kun harkaa keessan isin hin feene laal numa keessummeestaa dhugumaatu rabbiin dhugumaatu si fide laala haqumaatu si fide akkana laal Woma haqaaf rabbiin si fidee fi si qeebale takkaatillee waan nyaadhullee nan qeegan amba waan ati nyaattuu ni shafa buqqaa'e. Barni beeka an beekaa kaa yoo akkana jennee adda dheenne. Rahimummaan teenya bara salaat maala kaasatti dadheen beeku barra osoo qaqqaraane. Sanni beekaa bisa masgiida keenya dura dabarta warra nan bara warra akkana si godhe beeka isaan sanis rabbi haa qajeelchu anaaf ati rahimummaallee qabna. Waliigalle. Islaamummas qabna ollummas qabna akkasitti mee darsina bira koottuuti. Inshallah na bira qara'ee warra saahiban keetii warra achi dhedheessu sanis as fidi akkas goona abbaa gammachiis taate saahiba hedduu qaba ammoo ati abbaan tafakkur hamtu na yaada jettee
Maaliif osoo niitiin akka uummanni keenya bu'aabii firraa eegutti uummata tooyidhaan akka firraa eeguttiin firraa si eegaa beeku qaanfadheetumaan isin mu dubbisa malee. Akkana la. Garaa Osoo beeku sitti dhiyaaddaanis. amma akki goonu dubbiin tolte arra wadaaja sirri narraa qaqqabaati haayaa hedduun qaba. Digaawoo Akkana. tee oolumaa jettanii salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Galatooma galatooma. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ati deemtu kuni dafee nu guddisan nuti dafnee guddatu hin barbaanne. Dhagee sunitti si bibida. Anaa sima. Leeyni irrachaa fi bishaan siqannee gaarii dhagaabii muka siqanneeti manni mana ta'a. Namni ilma namaatirraa duroomu nu manjirre nama kana malee. Yoo inni narra dalagee eegana nu bira kuta'u. Alkute. Akka inni narra kutu feene yoo waluma bira deemne malee. Yoo waluma bira deemne malee. Halkan fiduun guyyaa beeksisuuf keemaa. Arjaa fiduun baqiila beeksisuuf. Fayyaa fiduun dhukkuma beeksisuuf. Wallaahaa fiduun beekaa beeksisuuf. Keef. Akkana Warahmatullahi wabarakatuh. hai masyaallah baga tetesan kabar batani. Akkasi mee wanni isin godhu maal qabna mira? Guut wanni hundi. Masyaallah sih ragu tuh kok. Abbaa gammachiisu wanni hundi guutu. Apa sih kabin? Waa takka maashaallah. Berkana nuti kabin saat ana obahan bagieti durun zizi mangkuton iji hunti mimano ite. Isire utani miti. Berkana. Mau berkana gitu. Ibarat kata itu Rabbi akata. Coba kalian sama katanya. Safantaa kana malee ni qabda. Kamu mau turun aja bas. Kala ni jira jedhina ka guwaa fidan argiteetiin wadaanyi wadaaje qabaami. Bar magaalaa mu qabaa namni ni jira jechuun ka. Dhibbaadha. Loggoonni ol seeneetiin waa fide jedhe hanqina jiru himuu malee. Akkasi bakka baadiyyaa wadaanyi baadiyyaa kun laala ganama walii baniiti akkasitti qamaanii maa jedhani beektaa. Nu magaalaa kanatti sa'aatii majaarraa sa'aatii misaa jedhani beektaa. Sa'aatii matana walii dhufaniiti akkasitti kalaas ofirraa lulluqatee namni akka baadiyyaa sanii miti. Namni ofirraa lulluqatee irraa godhee cinqiin takka jirtu mannis mana tujjaaraati akka baadiyyaa sanitti iyyaammataa ofin Guyyaa warra bakardeen yoo akkasitti aaminin nun oolchine naafeeti. Amma adeeroo yoo ol gale kaa bakka wadaaja geggeessineeti kaa. Akkasitti Ya Allah, malah jaga. Aku asin karetin. Warra masuretin. Akkasi jaasota bayaamee dhufe. Mee wayiin jaarjummaan geessee fi dhugaati. Itti jira. Jaarsa abbaaf timo. akkasitti geessan waan midanii qabdaniimi. Inni jira wanni hundi nu. Sheeko ni jira mirkaana akka sheeko. Jira. Jira asirraa abbaan guusaa martoon jilbarraa. Barka. Ummata wal Wadaajuma qabdi ka wadaanyi baabilaan baadiyyaa fi magaalaaleen adda jira ka. Naam. Gaafa bishaanii illee qamaanii ni qabna. Beeka. Gaafa dhugaatii illee gosa hedduun dhuyne illee jira barra ejjee uummata akka irratti. Naam. Akkasitti. Beeka. Amma wadaaja taajira hedduu istiroobarii malee qabaanu iyyuu bara. Kenapa? Qaruuraa tanaan nu iyyisiisaa jiru. Qaruuraa tanaan nu fayyadamina. Aku cuma dua aja udah nih mana? Ane mah wawan sederhana rufin kau bukan? Du'aayin keessa apa? Kesabar. Ay. Gaaf tokko dhuma kaanee wadaaja tokko dhaye. Nu kaasee tumaan baadiyyaa baane ka. Amma si beektaa nu kaasee adee nuti jala dhagayanis. Obboon baadiyyaa baanu akkasitti nuti wayi akkana beeknaare aamin jechuudha afaan nama goggogu. Akkana. Akka jeekaa tokko. Aye. Mukaabaa isa Nama guddicha tokko akkanuma seenee kabaasaati. Nama lama wadaaja yaaminaa jedhanii jiru. Maali jenneen? Nama moobaayilaan ta'e mobaayilli gurguddaan kun hedduu baadiyyaan jiru bara. Nurra laaleensa nama moobaayilaan deemu jedhe. Ammas nama daasa fudhatu jedhe. Maali adeeroo jedhe. Namni moobaayilaan deemus teknooloojiidhaan hiree asirraa waa qorannaa bara. Udah seperti. Namni sabara teknooloojii Sudah juga nami. Isa bara lafarraa malee hin beekanii. Akkasitti warri
warri mobaayilaallee mobaayila akkana godha jedhe kadaasaa wadeeroo jeen kadaasaatis namni gabba hundi daasmatiyya godhateetiniin kuta jaassanuma gadheega nama ganaanatti yaaminaa jedhee hin jiru duuba namni akkasii yoo baadiyyaa jiraate malee isinii jira Cukup baadiyyaatimi. akkasii namni nuti hin deebisiniin banaa Allah musta'an. Memang aku anjir wak. Yang gue udah lah. Saya ini yang mau nomor mau kasih jalan ni. Wah gue udah mana rata berani ni. Wah iran urusan ni kemarin. du'aayi waaman salaateen duuniyaati Talaga lu. salaateen kutubaan sanuma kaabara guyyaa rahaati Rebus tak Itu berita kan punya. Bare kena sabirdan. Sabirdan ambar aku tak kita tu kunde di. Takbir tangga salah. Boleh cukup berulah ya Rabbi. Akar berujuk tani wala. Fadhu jedhee fi jedhee fi kitaabni garagara sheenii nu bira jira Akan hai. Wan malega so ile shekni wa yuti ila. ammoo osoo waan hin taane haasofne Ah barang mau tar Syekh Umar kan dulu lah. Syekh ini atima yo wan malega ile shekni ila shunu diza dilakan. Indis. isu kaasa Sebab misalnya nama ya. Akana wan malega juru mam nugot. akkisiin jee akkisiin jee Ayah. bakka ta'eetiin alan seenii bakka kana sheeka jira beekta Ah. akkas jettee Bakin wa da cifto ko to na gudu ko ati tiktok kan ngai Wanta kenapa Nama yang malah kuno kalau resa. Ada. Amare kuno kuno enggak. Abdul Majid, amma wan syariat na wan din Islam kan na. Syekh Umar ko tin yo hime. Mo nuhundunu din Islam na mala Syekh ni ko tiyo na ko magada. Syekh sa tao jira ire ida ko Ay din mo gabda ani simu kaba. Ini simu kaba Syekh ko ba kisung kam. Syekh ko ba janna tadi na jora kan. Jual tu waram tu azau jira. Sama tuh di Bakal sengenya zanin jemre. Salibin ba. Ya Rabbi ni doa imna ko dia ro fensara. Mal. Isalin fence Ni mana? Ayah. ayye tadi teleni tadi Ayah Syekh Umar mal jatan ya wala biya na anu ima ka. atas TikTok lah tuh. TikTok ni. Kayak ko felora go deh kita. me te kaye Barang mana? Dura si ko dura wajah te kada himi barsis. Ya. TikTok. TikTok ya. Ayah, mal tu saya. Kira tiwan ne dada talaga mat. Tak inga bun kabda ta api ga bufatte ngadu. Bukan bang. Numan lagi. Ora chuni na nordofte na nordofta ta chana. Juaile dada chana gona. TikTok berarti. Hasil tunggu nanti TikTok berarti ya kan gua doa hamarat bayi nama gua buta dah. Lawan akan ada di net doa takbir saya ni. Akasih ka ni. Inga le fibari ni tiwan. Warna aku ni, balik dah. Ka bu sebut juaile gona TikTok lah kaswa ta ko. Abi de boja. akkasi kabar waa'ee fadlii gartee guyyaa gartee iida arafaati guyyaa irraa kun guyyaa keessa rabbi zakkaranii akkasitti obboleessi keenya illee wadaa jennu yaa wadaa jennu yaa hin raachaatiitu maaltu akkasitti isin gootaa jenna hunda keenyaatiitu aalima namuu gartee da'waa godhu jira anuma dhaggeeffatu jira jeeti kasi da'waa godhu jira hunda keenyaa qaalimaa jee jenna saniif akkasi gooyu jira da'waa godhu jira akkasitti hanyiin jarjaru anilleen isaan sirriirra jiranii osoo hin ta'in nama waan qaboggaa iftee isaa baasee gartee fixate samboodarra abiyattuu gartee mallee baaxillee haqa dura deema hoggaa namuu waan qabu iftee isaa baafate achirratti wallaansa gartee godhaa dhiibdee gartee osoo keessaan baafate doktorri tokko hoggaa nama wallaanuu qeebar dhiibdee isa si dhukkubaa jee si keessaa baasee qeeti achirra dawaa si hanna akkasittiin gartee dhageeffatu jira malee karaan kun sirriirra jiraate osoo hin ta'in karaa sirriidhaatiin مالك جنة ويطعمون ربين اللي قرآن ساخته ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما ما شاء الله الرب ليس غيره وداجة بريتي نوخنا اللي أخير نياكي سودا جال ربي بربادا بك هيا أسكيس التمو حق المسلم على المسلم ستة جاء النبي ربي عليه الصلاة والسلام حديثها كل سنين سوابيك نعم نعم سنين magaalaa kanatti akka tokko jira. Garaan nyaatee kufe ifiifuu du'aa godhaa jaaniiti deemanii beekamu. Tana qabna nutu? Tanaa jira beekamu. Tana qabna? Nuti agartee akkasii du'aa walii gannaqannee godhuu qaba agartee malee godhuu dabarre. Saniifuu hadiisni magaalaa fi baadiyyaa qabu. Waan biroollee yoo dhabdan namni soomana qabullee akka tasaa yoo inni wadaaja godhe.
soomana qabaadhee jee irraa naafini haa owwaatuu fi akkasitti gartee bakka san dhaqee waamicha gartee ubbaleessa isaa owwaatuun dirqamaa jira hoggaa achi dhaqee boo khiyaara lama qaba jantuuba jidduu gartee yoo soomanni sun sunnaa ta'e furee nyaata sin nyaatee du'aa isaa godhuutiifi jidduu gartee bakka soomana isaa qabatee ubbaleessaa du'aa godhee galu kasoomanaatillee nabiyyi rabbii waamicha ubbaleessaa haa owwaatu jedhe duuba hadiisa biroo keessatti man suni'a ilaykum ma'ruufan fakaafi'uu lam nama gama keessanii gaarii takka hojjete galata isaaf galchaadha fa'in lam tajidu maa tukaafi'uunahu yoo waan ittiin gartee galata galchitinallee gartee kadhabdan taata nabbicha saniif fad'uu lahu du'aa'ii isaaf godhaadha hattaa tarau hamma yaaddan takkatti galata isaaf irraa galchine jettanii hamma yaaddan takkatti du'aa'ii irraa godhaaf jedhuuba nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam Asirratti gaafii yoo inni taajira ta'ellee immoo yoo inni taajira ta'e namni addunyaarra jiru marti miskiina jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbateen baadha yaa ayyuhan naasu antumul fuqaraa'u jedhee rabbiin quraana isaa keessatti tokko ilma namaatti dureessan jenneen baadha cufti nama addunyaarra jiru miskiina jechuudha beekadhu saniifu yoo inni gartee hamma fedhe qabeenyi qabaatillee fad'uu lahu du'aa'ii isaaf godha hatta hasoomana qabullee akka ani garaan nyaatee fiiguu du'aa'ii ni godha osoo silaa akka garaan nyaatee du'aa'ii fiiguu ni godha hajaan ta'e nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam garaan nyaatee fiiguu du'aa'ii ni godha jeerraa na'am fad'uu lahu du'aa'ii isaaf godha jedhuuba nabiyyi rabbii alayhi salaam akkas jechuun akkana si haa godhu wal baasaa obboleessa keessanii du'aa'ii godhaadha saniif yoo nuti arda isaaf gartee kanan maleekallee gartee nuuf kadhattiin ba Dirqii lafa kaa'imee boqu akkasitti saniifu achi dhagee Guyyaan kun guyyaa guddaadha. guyyaan kunis guyyaa guddaa guyyaan kun guyyaa keessa silkiillee laaqaniin Amata as nuti hin deemu. amata as nuti hin deemu isin taraa guuza keessanii guyyaa gartee silaa wadaaja gootan ka isin wadaaja gartee du'aa'idhaa yaammattan wadaajni keessa yoo guuza mataa isaatii oolla ta'eefumaa du'aa'ii godhatee isin dhiis hawwani jaalattaniif marra dhaabaa namarra dhaabaa jaalatanii وما تزرعه يوما تحصده غدا وهم عرفت عافت مرتا سنيفو يو عرفت أبليس خينا كوزا قرتي إيساف أول لغنا خيست أكا قرتي باديجت أكا بينوتي هقا نياتو ودا جاتا كنياتا أبو ديني نما نيان نغرا جرتي قاي حقا سارب بن را خفر وامين اتجاجني ودايني كلين قدتي ديم إيقا أما غرا قولا جنتي أكا ستي قرتي أمالي قرتي خاني ديم وجو نتما شيخ قسمة جرا غسيل كي حالو في قرائي بزينك كتيرو مو قسمة جيرو قسمة جرا والجبيسة أجتورا سنيفو ويا قرتي أمالي أبريس خينا أولو سر دعائي كيسا باني يوغونف وتلي ملايكا ولا كنو سنيفو حالا خن حالا سلكي قرتي أمالي والقمني قرتي ويا وداجة نما أيني قرتي وانا هاديفنو namni oguu barnoota hin qabne homni dubbatu hundatu beekumsa se'a. Amma obboleessa kanas nutuyyuu khilaafi malee waan gaarii dubbate. Hedduu sheekanii dhiyaatara. Hedduu waan baru jiras ammas namni kun. Nuti magaalaa galuudhaaf waa barreen itti fakkaata. Amma nuti akka obboleessi suni faashina nu fakkaate qarooma takka nu fakkaatedha. Kanaafuu haalli suni dogongora hin jiru obboleessa keenya kanarratti illee daangaa dabarre obboleessa keenya kanatti saahiba keenya kanattis daangaa dabarre silaa haqumarra nu kaa'e baaxillee hanga fedhee baroodu waa takka galmaan ga'u akkuma sheeni jedhee sheeka keenya mootu ka silaa habanyee isarraa gorsa fudhannu baaxilli keenya kan duraanii sun nurra dabreeti akkas taane ifama feetu sheeka ifama gaafata. Ifama sheeka. Rabbi sinaa dubbisa. Ameen. Wallo tani na? Awal tile sudah agak jadi. Ibu menunggu. Wallo tani sah? Lagi. Hasilnya ibu menunggu. Awal tani. Wah boleh je ni. Awal ibu menunggu. Ada bisnis ada tu. Amin. Harap boda. Baka. Aku tak kah? Bagai jenis ni lah kalau tu mah agar nanti aku setia lagi seni macam ni je aku setia devo kayak seni begitu tak kalau tu mah kamu syafi tapi je dah. Hayya rahimullah. لولا العالم لكان الناس كالبهائم وسؤال النجرات جواده من ما هناك مبيلداتي يعني أبو تديسا بتشو ماله كوني تكيسي ياتشو أنا بعلم إن ما كيسي ياتشو أكادو تينا ما بيفسا خاكات حرا أقدر تسقط دايتشو نعم أنا في شهر إن الله جزاكم الله خيرا جنان جرا فما هو جت فجزاني نبدي دعائي قولنا تاني والبدني وجاني كذا كا والبدن بيقاني
دي فما في النادي دي فما سيقول تكلم ولا فادي ولا مفتون استكتك المجد وذلك ما تجت وداجك كله الشيخ كان لك ما في امتنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع لنا خير الدنيا والآخرة آمين اللهم آت نفوسنا تقواها آمين وزكيها أنت خير من زكاها آمين أنت وليها ومولاها آمين يا أرحم الراحمين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا آمين بعد إذ هديتنا آمين وهب لنا من لدنك رحمة آمين إنك أنت الوهاب آمين